gamoo ijaaruun jireenya jaaloo. Nagaa fi araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii. Egaan kun sagantaa marii gareen Ivaanjii Waldaa Biraan Kiristoos Ayyoo isiniif qopheessedha. Sagantaa kanaanis immoo dhimmoota waldaa kiristaanaatiin wal qabatan tokko tokko irratti walii wajjin kan mari'annu ta'a. Waldaa kiristaanaa keessatti numis qaama tokko taanee akka qaama waldaa kiristaanaatti rakkoo waldaa kiristaanaa keessa jiru maayinni. Waldaan amma kun maalirra jirti? Garamitti immoo deemaa jirti kan jedhu kana kan walii wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isa kanaafis immoo waldaan gara kanatti deemaa jirti jennee akeeka kaa'uudhaaf garamiin furmaanni isaa maal ta'a kan jedhu kana irratti mari'achuudhaaf keessummoota koo namoota lama isiniif qabadhee tanan jira. Innis obboleessa keenya Barataa Gammachuu akkasumallee Darajjeedha jechuudha. Isaa wajjiniin turtii taasifnudha. Turtii kana immoo wajjiniin turaan ammallee affeerraa keenyadha. Nu faana turaa isiniin jenna. Egaan gammee sirraati yaa jalqabuuti. Waldaan kiristaanaa hiika isaarraa yookaan baay'ee gaarii ta'a waan ta'eef siif waldaa kiristaanaa jechuun maali? Waldaa kiristaanaa immoo akkamitti ilaalta? Akkamitti sitti mul'atti waldaan kiristaanaa? Waaqayyoo si haa eebbisu obboleessa koo taa'amee hiika waldaa kiristaanaa kennii jettee gaaffimuun gaaffii baay'ee murteessaadha. Hiika waldaa kiristaanaa kennuufi bara kana baay'ee nama rakkisa. Sababiin isaa waldaan kiristaanaa bara kana maqaadhumaan jirti malee hojiidhaan hin jirtu. Hojiidhaan hin jirtu. Hiika waldaa kiristaanaa bara durii bara ammaa gidduullee garaagarummaa guddaa waan jiruuf jechuudha. Garuu duubatti deemnee akka macaafa qulqulluutti hiika waldaa kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Wanni Phaawulos warra Qorontoos duraa boqonnaan 3 bakkoo tokkorraa kaasnee yoo ilaallu maal seete waldaa kiristaanaa jechuun namoota du'uuf du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos amananii walgaanii walitti qabaman isaan kun waldaa kiristaanaa jedhamuu jedhee kaasa. Namoonni baay'een garuu bara kana waldaa kiristaanaa yoo jedhamu galma isaatti mul'ata. Suuraa mana isaaniitti itti mul'ata. Waldaa kiristaanaa jechuun maal yeroo jedhan tokkoffaa irratti sammuu isaanii keessa kan dhufu suura mana sanaati. Suura waldaa isaanii sanaa jechuudha. Garuu waldaa kiristaanaa jechuun akkas jechuun inni galmadha. Sanuun tokkummaadhaaf akka bokkaan nutti hin roobneef akka aduun nu hin gubneef sanuun keessa teenyu malee waldaa kiristaanaa jechuun nama achi keessa jiru ana isin jechuudha. Waldaan kiristaanaa iddoo hafuurri Waaqayyoo keessa buufatu. Hafuurri Waaqayyoo immoo har'a kan inni keessa buufatu mukarra yookiin galmarra osoo hin taane namarra buufata jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaa jechuun muka otoo hin taane galma otoo hin taane isa suurri isaa sammuu keenyatti dhufu otoo hin taane waldaa kiristaanaa jechuun anaaf sin laphee keessan jechuudha. Malee akka bara kanaatti namoonni baay'een waldaan kiristaanaa suura galma sanaa akkuma kana suura mukasaa isatti mul'atu jechuudha. Macaafa qulqulluu yoo ilaalamu waldaa kiristaanaa jechuun nama jechuudha. Isa Yesuus Kiristoos dhiiga lolaaseef amanaa achi keessa jiru jechuudha akka macaafa qulqulluu. Tole gammee galatoomii. Egaan yaada bal'aa nuu kaaste. Egaa mee dariyati immoo waldaan kiristaanaa gaa hiika akka kanaa qabdi jedhee gammeen asii kaasee kan inni jiru. Siif immoo egaan dhaabbanni kamtiyyuu yommuu dhaabbatu kaayyoo mataa isaa danda'e qaba. Kaayyoo waldaa kiristaanaa siif maalidha? Kaayyoo waldaa kiristaanaa akkamitti ibsita? Waldaan kiristaanaa kaayyoo akkamii qabdi? Kaayyoo akkamiitiif lafarra dhaabbatti jettee yaadda? Okay, ani gammeen obboleessi koo waan baay'ee kaaseera, waan bal'aa haasa'eera. Hiika waldaa kiristaanaa irraa kaastee kaayyoo waldaa kiristaanaa hubachuu ni dandeessa gabaabumatti. Ani hiika waldaa kiristaanaatti xiqqoo wanta dabalu yoo jiraate obboleessi koo waan bal'aatuma haasa'ee jiru. Waldaan kiristaanaa dhaabbatadha. Dhaabbata amantaa yookiis dhaabbata kiristaanaati jechuudha. Waldaa kan jedhu yoo maqaa ta'u ibsi maqaa keenya maalidha? Kiristaanaadha. Waldaa baay'een jira. Dhaabbanni baay'een jira. Kanaaf gabaabumatti waldaa jechuun akkuma obboleessi koo walitti qabama amantoota hedduutti tokkummaa amantootaa jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma dhaabbanni hundiyyuu yoo dhaabbatu kaayyoo fi mul'ata ergama mataa isaa danda'e qabaatu waldaan kiristaanaas ergama kaayyoo mataa isaa danda'e ni qaba. Kaayyoon waldaa kiristaanaa tokkoof tokko inni guddaan du'uuf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti erga amanan walitti qabama du'uuf du'aa ka'uu Kiristoositti warra amananii erga ta'e isa amanan kana immoo du'uuf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kana immoo labsuudha. Yookiis immoo gadi ba'anii warra dubbii wangeelaa kana ifti wangeelaa biraan geenye kana maal godhuudha dhaqqabsiisuudha. Isa malee immoo kaayyoo waldaa kiristaanaa inni lammaffaan maalidha? Warra amansiisan warra waaman maal gochuudha? Akka isaan hundee gadi fageeffataniif bartuu Yesuus taasisuudha.
bartuu gochuu. Yeroo ammaa garuu yoo ilaaltu bartuu gochaa jira waldaan kiristaanaa warra amanee dhufe akka hundee gadi jabeeffatu gochaa jira yoo jennu baay'ee waldaa kiristaanaa waanuma waliin ilaaluudha bartuu gochuu irratti xiyyeeffatu. Kanaaf iyyuu amma yeroo ammaa kana waldaan kiristaanaa alaa waamurra isa keessaa yeroo ishiin gadhiisaa jirti. Yeroo itti namoonni waldaa kiristaanaa keessa bahanii adeeman maaliif waan bartuu hin taane. Kanaaf akka kootti kaayyoo waldaa kiristaanaa waan lamadha. Tokko gadi baatee wangeela dhugaa lallabuudha. Lammaffaan warra fidde bartuu gochuudha. Kanarratti xiyyeeffachuu danda'u. Bartuun maali? Bartuu yommuu jettu bartuun sun maali? Okay. Bartuu jechuun nama baratee wanta barate sana immoo akka baratetti hojiirra oolchu nama barsiisaa isaa fakkaatu jechuudha. Isa barate nama fakkaata. Fakkeenyaaf sagalee Waaqayyoo barattee namni amanee dhufe tokko barumsa amantii cimsannaa ni barata, barumsa tajaajilaa barachuu danda'a, barumsa duukaa bu'ummaa barachuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo barate nama jiraatu akka barate nama fakkaatu. Isa barate nama fakkaatu jechuudha. Kana jechuun bartuu gochuu jechuun namoota Kiristoosin fakkeessuu, gara Kiristoositti guddisuu, gara mataa ofiitti osoo hin taane, gara waan biraatti osoo hin taane, Kiristoos irra ija isaanii akka isaan kaatan gara Kiristoositti guddisuu jechuudha. Kanaaf anaaf bartuun kanadha jechuu barbaadetan. Tole gaani daree waan bal'aa kaaseera kaayyoo waldaa kiristaanaatiin wal qabate. Kaayyoo waldaa kiristaanaa egaa hojiiwwan gurguddaa lama kan qabutti kan kaase isa hojii keessaa fi hojii bakkee jira. Hojii keessaa kan nu jennu keessa ijaaruu bartuu taasisuu yommuu ta'u, hojii bakkee inni nu jennu immoo hojii tamsaasa wangeelaa bakkee ba'anii hojjechuu jechuudha. Egaa waldaan isa kana hojjechuu akka isheen qabdu kaase. Isa kana wal qabatee gamme. Amma waldaan kiristaanaa jaarraa jalqabaarraa kaaste kana jechuun jaarraa tokkoffaarraa kaastee yeroo hundeeffama isheerraa kaastee amma ammaatti maqaa waldaa kiristaanaa jedhamu kana qabattee jirti. Garaagarummaa waldaa kiristaanaa isaarraa fi isa durii gidduu jiru siif maali? Akkamitti ilaalta? Waldaa kiristaanaa ishee ammaa fi durii gidduu garaagarummaa akkamitti mul'ata kan jedhu? Waaqayyo si haa eebbisu. Oromoon waan gargar ta'e tokko yeroo ibsu fardaaf lafa beektaa. Fardaaf lafa jechuun baay'ee adda fagoo. Amma otoo isa kanatti seenii waan dareen jedhe tokko kaasee tan itti seena. Dareen waa'ee hojii waldaa kiristaanaa waan lama yookiin kaayyoo ishee waan lama tokko saba warra keessa jiran bartuu taasisuudha. Warra alaatti immoo tamsaasa wangeelaa yookiin Great Commission isa jedhamu sana hojjechuudha. Waldaan kiristaanaa bara kana wanti ishiin lakkooftu namoonni interview kana ilaaltan illee wanti isin beekuu qabdan. Waldaan kiristaanaa bara kana baay'ina miseensa amansiifti lakkoofti malee baay'ina bartuu qabduun beektu. Sababiinsa waldaan kiristaanaa bara kana nama ta'e yoo argatte yeroo muraasa barnoota cuuphaa yookiin immoo duukaa buutummaa isa jedhamu sana erga barsiiste booddeetti miseensa godhatti yookiin kweeriitti seensite akka inni faarfatu gooti kanan booda irraanfatteetti. Garuu akkas miti. Bartuu taasisuun baay'ee murteessaa fi baay'ee ijoodha. Yoo bartuu taasisne nama bartuu taasisne sana akka salphaatti barnoonni dogongoraalee nu jalaan fudhatu. Kanaaf waldaan kiristaanaa isa kanarratti xiyyeeffachuu qabdi. Inni gara biraa Great Commissioniin. Great Commissioniin baay'ee waan ijoodha. Baay'ee waan cimaadha. Kanumarraa kaasee gaaffii ati gaafattetti yoon deebi'u garaagarummaan waldaa kiristaanaa duriif amma gidduu jiru maanni kan jettu tokkummaa isaan sii gaafa. Wanti tokko godhu waldaa kiristaanaa ammaaf duri maqaa ishii bicha. Sababiinsa waldaan kiristaanaa irra maal keessatti? Waldaa kiristaanaa har'a jirtu. Waldaan kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessa jirtu baay'een isheerra dirree daldalaati. Iddoo nagadaati. Sii galamti? Iddoo nagadaaf iddoo daldalaati. Maaf iddoo nagadaa iddoo daldalaa jettee yoo naan jette? Har'a waldaan kiristaanaa zayitii nagaddi. Har'a waldaan kiristaanaa bishaan nagaddi. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti waa'ee lubbuu lallabamu, waa'ee lubbuu barsiifamu otoo hin taane kan lallabamu waa'ee namaa ta'e. Dhiiraan kun Piroofees Dhiiraadha. Yerootti namni raajummaan lafaa si kaasee sin ceessa jedhee qulfii makiinaa siif kennee waldaa keessa si fiiskisudha. Yerootti namni raajii lafaa fuudhee amma yeroo muraasa booda sabni yookiin amantoonni biyya keenyaa gadi bahanii galuuf illee raajiidhaaf dawwalu natti fakkaata beektaa. Akkam godhu karaa kamiin bahu jedhanii nama gaafatu. Bara kana sabni keenya kanarra jira beektaa. Amma garaagarummaan waldoota duriif amma waldaan kiristaanaa ishiin durii isa dareen kaase. Great Commission yookiin tamsaasa wangeelaa halkaniif guyyaa hojjetti. Neeroo fa'aa fuuldura, Qeesaar fa'aa fuuldura dhaabbatanii Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhan. Har'a maalirra jirti waldaan kiristaanaa? Keessumaa ministiriin dhuunfaan interviyuu kana ilaalaa warri jirtan. Wanti isin irratti xiyyeeffachuu qabdan. Waaqayyo waldaan banuu miti 1,000 siin banuu hin danda'a. Hamma barbaade sii kennuu danda'a. Hattee bante yoo ta'e garuu miseensa waldaa biraa jalaa hataa jirta yoo ta'e hattuudhaati. Hataa jirta waan ta'e. Hatuu inni seera bahuu irratti
Yesuus Kiristoos yookiin Waaqayyo abbaan Museetti abboommii kana barreessi jedhe hatuu faana tokkodha. Hatuun garaagarummaan hin qabu. Kana faana tokko jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa bara ammaa keessuma mee waan tokkoon sii gaafadha. Waldaan kiristaanaa karaa sadiin dhaabachuu dandeessi yookiin ijaaramuu dandeessi. Tokko waldaan kiristaanaa lafa amantoonni hin jirre, lafa namni aman hin jirretti waldaa ishii Waaqayyo ija ishii baneef mishiinarii baastee waldaa kiristaanaa dhaabuu dandeessi. Inni kun waldaa kiristaanaa dhaabbate jedhama. Lama waldaa kiristaanaa ishii qoodamte. Fakkeenyaaf waldaan ta'e miseensa bal'aa qaba yoo ta'e, waldaan sun miseensa isaarraa hin fagaata yoo ta'e, isa kana akka inni irraa hin fagaanneef waldaa biraa miseensa isaarraa qoodee fi waldaa kiristaanaa banuu danda'a. Inni gara biraa ishii qoodamte jechuudha namma. Inni gara biraa waldaa ishii banamte ishii bara keenya kan ishii sharaa keessatti abbumta erge banee raaju kan. Ishii sharaa keessatti namni maqaa namaa waamu kan. Ishii sharaa keessatti karaa garaa konnekshinii garaagaraarraa maqaa namaa fudhatee raaju kun waldaa kiristaanaa ishii banamte jedhamti. Egaa Waaqayyo waldaa kiristaanaa namaan hin banuu miti, hin bana. Garuu wanta isinitti namoonni ministirii dhuunfaa hooggantan keessuma kanarratti Waaqayyo waldaa siin bane yoo ta'e deemiitii saba namanne biyya wangeelan dhageenye biyya waa'ee Waaqayyo hin beekne dhaqeechitti bane dhibbaan dhibba kan Waaqayyo sitti gammadu. Asitti garuu aca barbaruudhaaf, hatuudhaaf, zayitii nagadachuudhaaf, haayilaandii bishaanii fuutee buusuudhaaf deemta yoo ta'e ammayyuu Waaqayyo si gaafata. Ammayyuu sirriirra hin jirtu. Kanaaf waldaan kiristaanaa iddoo daldalaati. Biyya Ameerikaa kufaatii guddaa waldaatti kan fide kana iddoo daldalaa gooti. Waldaa kiristaanaa keessaa waldaan kiristaanaa kaayyoo ishii gadhiiste dhimma biraatti deemtee yoo ta'e magaazana midhaaniitiin har'ayyuu waldaa kiristaanaa wanta adda godhu hin jiru. Kanaaf Waaqayyo raajiin qabu miti hin qaba. Waaqayyo barsiisota hin qabu miti hin qaba Waaqayyo. Waaqayyo lallabdoota hin qabu miti hin qaba Waaqayyo. Garuu hattee miseensa waldaa kiristaanaa sobdee kootu sitti dubbadhaa jettee otoo hin taane mul'ata Waaqayyo siif kenneen iddoo itti deemtee yoo banta hin danda'amu. Garuu wanti nuun wal beekuuf hubachuu qabnu waldaan kiristaanaa akkatti yoo deemte yoo ta'e boor rakkoo guddaa keessa jirra. Kanaaf kanarratti hubannee sabni keenya yaa'u sila sii kaaseera. Sabni keenya yeroo ammaa kana waaqa tolfamaa tokko manaa qaba. Innis maqaan isaa zayitii jedhama. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu ko sabni Waaqayyo irra jilbeeffatee Waaqayyoon kadhachuu hin danda'u. Mee zayitii sana achiidhaa fidi ittan dibadhaa. Zayitii namni Waaqayyo irratti kadhateedha. Kan wangeelli sin fayyisne zayitiin sin fayyisu. Kan dubbii Waaqayyo Yesuus Kiristoos geggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barraa'e kan sin fayyisne zayitiin sin fayyisu. Ammayyuu duubatti deebi kottaa baaggooniif laalla waldaan kiristaanaa biyya keenya keessa jiru. Hin laalla sabni amantoonni biyya keenya keessa jiru. Eenyutti amannee jirra? Maal gochaa jira? Mee of laallu kiristaanaa nuun. Waaqa tolfamaa jechuun waan biraa miti. Kan nuun ofirratti moosifne jechuudha. Atarra Waaqayyoon hin dandeessee Waaqayyoon hin kadhattu ta'e. Zayitii barbaadda yoo ta'e gaafa dadhabdu. Waaqa tolfamaa arge qabda. Waaqni tolfamaan kee zayitii jedhama. Ganteen ta'u waan ta'eef Yesuus. Kanaaf garaagarummaa waldaa kiristaanaa duriif ammaa gidduu jiru. Waldaan kiristaanaa bara durii ergama wangeelaa Great Commission hojjechaa turte. Bartuu taasisaa turte. Waldaan kiristaanaa bara ammaa nagadarra jirtu. Nagadaa jirtu. Isin kan Waaqayyoon fakkaattanu, gabaa fakkaattu, suuqii fakkaattu, sharaa wal bukkeetti banachaa jirtu. Kun sinin oofu. Kottaa isa dhugaa waldaa kiristaanaa isa dhugaa kan Yesuus taanaa garaagarummaan isaan gidduu jiru isa kana jedheensi kasaata. Egaan galatoomii gammee baay'ee waan bal'aa kaastetta. Egaan barreeffamni tokko akkas jedha. Great Commission is the heartbeat of Christian Church jedha. Akkuma dhaannanonne namaa dhaabbannaan namni jiraachuu hin dandeenye waldaan keenya irra kufaatiin ishii dhaannaa onnee ishii sana gatte. Dhaannaa onnee ishii kan ta'e dhiigni ishii keessa deemu suni dhaabbateera jechuudha. Kanaaf waldaan of yaadachuu qabdi. Waldaan duriif waldaan ammaa isa kana fakkaatti. Yaa'u dareedhaaf gaaffii ani qabu. Waldaa gaa yommuu jennee kaafnee turre gaa amma kaayyoo waldaa kiristaanaa maal akka fakkaatu kaafnee garaagarummaa waldaa kiristaanaaf ammaa gidduu jirullee kaafneerra. Isa kanarratti garuu waan tokkodha kan nu kaasuus qabu. Waldaa kiristaanaa kan geggeessu kan tajaajilu tajaajiltoonni waldaa jiru. Tajaajiltoonni waldaa keessa amma jiraniif tajaajiltoonni dur waldaa tajaajilaa turan. Mee ati amma yeroo laaltu tajaajiltoota amma daldalarra jiran kan akkamitti ilaalta? Maal jettaa maqaa isaanii maal jettee moggaafta? Ookee gaariidha. Taamee tajaajiltoota yeroo ammaa jiranii fi tajaajiltoota yeroo jaarraa tokkoffaa keessa yookiin waldaa ishii durii keessatti tajaajilaa turan. Waldaa ishii jalqabaa jaarraa tokkoffaa fi ishii ammaa wal bukkee qabnee ilaalleerra. Amma garuu
baay'ee isaa somnee hin fidnu. ግን tajaajiltoota yeroo ammaa fi tajaajiltoota jaarraa tokkoffaa keessa jiran yoo hin laalla ta'ee walitti hin dhufan. Maaliif baay'ee garaagarummaa guddaa qabu. Isaan ammaa tajaajiltoota osoo hin taane warreen ofii isaaniif faayidaa mataa isaaniif jecha wanta barbaadan wanta yaadan godhan jechuu hin dandeenyu walumaa. Gaafa akkas jennu garuu jaarraa ammaa kana keessa waldaa kiristaanaa ishee ammaa kana keessa tajaajiltoonni hin jiranii, tajaajiltoonni dhugaan hin jiranii jechuu hin dandeenyu. Jiru, sirriitti jiru. Isaan kun garuu moggaatti dhiifamaniiru. Yooma dhiifaman iyyuu isaan kun caafii irra jiru. Kanaaf tajaajiltoota yeroo ammaa jiran yoon ibsuu barbaadu isaan duriitiin wal bukkee qabee tajaajiltoonni yeroo durii jaarraa tokkoffaa keessa turan beekna baay'een keenya ergamoota irraa kaafnee warreen ergamoota keessatti maqaan isaanii hin caqasamne illee baay'een isaanii kiristoosiin warra tajaajilan. Tajaajiltoonni warra duraa kiristoosiin warra tajaajilan. Isaan ammaa immoo namaa fi ofii isaanii warra tajaajilan. Ofii isaanii nama kan tajaajilan ta'uu malu. Kanaaf waa'ee warra durii yoon kaasu baay'een isaanii lallaba gurguddaa lallaban. Phexros faan lallaba daqiiqaa muraasaatiin namoota 3,000 yeroo tokkotti amansiisanii cuubaniiru. Kana malee illee waan gurguddaa hojjetanii jiru. Achi keessatti garuu takkumaayyuu ulfina mataa isaanii barbaadu. Takkumaa ulfina mataa isaanii barbaadu. Takkumaa faayidaa mataa isaaniitiif lallaban. Takkumaa tajaajilanii nyaata akkasiin nyaadhu birrii akkasiin fudhadhu jedhanii tokkoyyuu nama dhiphisanii hin beekan. Warri har'aa garuu aarsaa kaffalanii wangeela lallabuur wangeela keessa ta'anii wangeelatti fayyadamanii wangeela lallabuur wangeela irra dhaabbatanii wangeela lallabuu barbaadu. Addunyaa kanarra dhaabbatanii fedhii isaanii foon isaanii irra dhaabbatanii wangeela lallabuur wangeela irra dhaabbatanii addunyaa kanatti wangeela lallabuu ni barbaadu. Kun immoo wanta tasuma ta'uu hin dandeenye. Abjuu tasuma abjuu ta'uu hin dandeenye. Kanaaf tajaajiltoonni yeroo ammaa maanii kasaaraa guddaa keessa jiru. Kasaaraa guddaa keessa jiru. Waldaa kiristaanaa inda'uun waldaan kiristaanaa akka isheen boca ishee gadhiiftu kan godhe tajaajiltoota. Maaliif waldaa kiristaanaa kan gaggeessu isaanii, waldaa kiristaanaa duukaa kan deemu isaanii, saba amantoota kan barsiisu isaanii, sabni yookiis amantoonni immoo gaggeessaa isaa fakkaata jechuu barbaade. Kanaaf tajaajiltoonni yeroo Phexros fa'aa fudhadhaa, Phaawulos fa'aa fudhadhaa, baay'een isaanii hin tajaajilu garuu takkaa maqaa isaaniitiin waldaa tokko naan. Takkaa maqaa isaaniitiin Phaawulos maqaa isaatiin waldaa tokko naan. Yesuus Kiristoos yeroo tajaajilaa ture maqaa isaatiin waldaan tokko akka gadi dhaabattu hin barbaanne, hin goones. Maaliif ulfina mataa isaanii hin barbaadan? Eenyu tajaajiluu barbaadu? Kiristoosin tajaajiluu barbaadu waan ta'eef. Tajaajiltoonni keenya yeroo har'aa garuu guyyaa tokko raajii raanya wanti inni raajii raawwatennaan raajii jedhee yookiin ergamaa jedhee maqaa ofitti moggaasaa inda'uun nama maqaa isaatiin waamuun hin oola. Maaliif raajii naan jechuu diddeere? Ergamaa naan jechuu diddeere? Maaliif kun kabaja namarraa barbaadudha. Kana malee illee maanni yeroo baay'ee mana ijaarrachuu barbaadu wantoota jireenyaaf barbaachisan jireenya fooyya'aa jiraachuu waan barbaadaniif waldaa tokko dhaqanii yoo tajaajilan hamma isaan hanqatte fakkeenyaaf mana ijaaruudhaaf bolokkeettii biifanii jiru yoo ta'e gatii simmintootu isaan hanqate yoo ta'e herreeggatanii kuma dhigdama naa kaffalchuu danda'u. Waan baay'ee argaa waan kanaaf tajaajiltoonni wanta isaan beekuu qaban har'allee amantoonni tajaajiltoota irraa tajaajilamnus. Tajaajiltoonnis wanta nuti beekuu qabnu yeroo har'aa aarsaa kaffallee aarsaa baafnee ofii keenya aarsaa goonee wangeela hin lallabnu yoo ta'e ofii keenya haala mijataa keessa jiraachuu barbaanna yoo ta'e nuti wangeela lallabuu hin dandeenyu. Wangeelli lallabamaa jira jechuu hin dandeenyu. Kanaaf gabaabatti wanta kaasuu barbaadu tajaajiltoota yeroo har'aa kan ittiin xumuru tokko tajaajiltoonni yeroo har'aa ofii isaanitti waaqayyo fayyadamee akka hojii hojjetu barbaadu osoo hin taane waaqayyotti fayyadamanii jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuu barbaadu. Fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti waaqayyo isaan dibee kennaa gurguddaa isaanii kennee akka isaan tajaajilan godha yoo barbaadan har'uma kaanii kadhannaan isaanii Addis Ababaa galuudha yookiin Finfinnee galuudha. Bakka maanni aspaaltii irra jiraachuudha, wook gochuudha. Bakka maanni xooritaa boo barbaadu, xooritaa soorama jechuudha. Tajaajiltoonni yeroo ammaa otuma xiqqoon tajaajilin tarnoo berii fudhatu yookiis immoo boqonnaa fudhachuu barbaadu. Otoo hin hojjetiin boqotu. Xooritaa boo barbaadu, soorama boo barbaadu. Waaqayyo garuu taasifaayyoo akka nuti soorama barbaadu akka nuti ciifnee qallabamnu. Akka namni wanta hundumaa fidee nutti kennuuf, akka nuti nyaannuuf, akka nuti garaa guddifannuuf, akka nuti qabeenya guddifannuuf nu waamne yoo fedha isaa ta'e akka nuti guddifannu hin barbaade yoo fedha isaa ta'e. Kanaaf waamichi gatii nama baasa. Gatii waamichaa kaffalaan jiranii inda'uun jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf gara magaalaa gurguddaatti deemu kunoo gammeen kaaseera. Waldaa banuu, sharaas gattaruu, asuu akkuma namni kunoo itti yaadee suuqii iddoo magaalaa ho'aa, iddoo gabaa ho'aa wayii jirutti iddoo kanatti suuqiin hin deema, iddoo kanatti waldaan hin deema jedhanii waldaa meetira 500 meetira 100 asitti dhaabbatu waa'ee nagada waan ta'eef giddu galeessi tajaajila isaanii maalidha beekamtii qarshii argachuudha waan ta'eef.
Eesh waldaadhaa bootee dhuguma mul'ata qabu yoo ta'e maaf achi gadi hin deemne maaf biyya wangeelli hin geenye maaf hin beekne. Naa yeroo baay'ee amma tajaajiltoonni baay'een isaanii eessa jiru? Finfinnee jiru, Adaamaa jiru, Bishooftuu jiru, magaalota tokko tokko irra jiru. Chaanaalii baratu. Waa'ee chaanaalii waa tokko naana. Chaanaalii banachuudhaaf qilleensa kana bitachuudhaaf birrii miliyoona meeqa kaffalu ji'atti jechuudha. Gibira isaa. Garuu isa sana kaffaluudhaaf yeroo baay'ee amma namoota jedhan buukiin keenya Oromiyaa Intarnaashinaali Kooppareetiivii Baankii Daldala Itoophiyaa kana buukii isaanii iskiriinii irraa guyyaa tokkoof hin dhabamu daqiiqaa tokkoof hin waa'ee birrii barbaade waan ta'eef birrichi eessa dhaqa? Ministirii yookiin qilleensa bitaa qilleensa isa bitan sana mootatti fayyadaman ariifiidha. Kan isaan itti fayyadaman kaateetti baay'iteetti yoonni ammas irra nan dubbadha. Maal jechuu barbaadeetanii lallabni isaan immoo indoom qilleensa bitatanii weel bitachuu danda'u ittiin lallaba danda'u. Kan isaan ittiin lallaba guyyaa tokko lallaban torban tokko chaanal irratti dabarsu. Namni tokko warra yoo caba tokko irraa fayyee yookiis immoo dhukkuba tokko irraa fayyee waggaa sadiitti itti fufee isuma irratti dhugaa ba'a. Maali miimoorii isaanii irraa barbaadanii dhufanii maal godhu dhugaa baasu. Waaqayyo irratti hojjechaa hin jiru. Kanaaf iyyuu waaqayyo dinqii qofa irratti dhiyeeffachuu hin qabnu. Indoom qilleensuma bitanne sanaan uumaa beektota wangeelaa lamni bariifiidha. Kanaaf wanta nani jechuu barbaada. Tajaajiltoonni si'anaa tajaajiltoota osoo hin taane barbaadotadha. Tajaajiltoota osoo hin taane baay'een isaanii hattuudha. Kanaaf iyyuu hatuun immoo cubbuudha. Gatii isaanii waaqayyoon kafalaa fi har'a yoo isaanitti fakkaate iyyuu gatii keenya waaqayyo isaan arganna. Ammas dhaamsa nani qabu namoonni interviyuu kana ilaalaa jirtan, namoonni nu daawwachaa jirtan tokko sabni keenya akka hin dogoggorre, namoonni akka hin dogoggorre tajaajilaa dhugaa irraa tajaajilama yeroo amma kana tajaajilaa dhugaa moggaatti godhaniiru. Warra afaan qaban, warra akka barbaadan haasa'uu danda'anidha kan isaan kan akka barbaade jiraachaa jiru. Kanaafani waa adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaamsan isinii qabu garuu tajaajiltoonni akkasii kun gatii keessan waaqayyo irraa ni argattu. Hoolota waaqayyoon goomsina. Hoolota waaqayyoon hin bittimsina. Kennaa waaqayyo isinii kennee waldaa hin ciccirina. Waaqayyo kennaa kan inni isinii kenneef akka isin ittiin mana ijaarrattan, akka isin ittiin tajaajiltanii birrii 10,000 20,000 fudhattanii osoo hin taane waldaa waaqayyo akka isin ittiin tajaajiltanii kennaan isinitti kenname kan waldaa kiristaanaatti malee kan keessan. Tajaajilaa jechuun sirumayyuu garbicha jechuudha. Tajaajilaa jechuun tajaajiluu jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu hojjisiifachuuf osoo hin dhufne tajaajiluuf dhufe malee tajaajilchiifachuuf hojjisiifachuuf garba godhachuuf hin dhufne. Saba waaqayyoo garba kan godhatan, saba waaqayyoo kan goostan ammayyuu Kiristoos irraa bara. Kiristoos irraa bara. Kiristoos laala. Kiristoos akkamittiin tajaajilu. Kiristoos akkamittiin deddeebi'aa ture. Anummaa dhiifnee beekamtii dhiifnee wanta yaadni keenya dhiifnee yaada waaqayyootti gallee tajaajiluu danda'u. Isa kanaaf fakkeenya tokko Yohaannis maal jedha? Inni na booddee dhufu inni anaan ana caala. Namoonni ko inni jedhame sun inni dhufee dhalatu mootiin Israa'el inni jedhan sun siidha innaan maal jedhe ana dha'e carraa qaba ture ta'uu ana dha'e ko ana jennee maal jedhe jalaa gadi jedhee eenyutti agarsiise Kiristoositti agarsiise nama. Ana miti ani maasaraa isaayyuu hiikuu hin danda'u. Inni nama cimaa tokko inni ana booddeedhaan dhufu ani bishaan isa sin cuba inni immoo abiddaa sin cuba. Ana laalinaa isa laalaa jedha. Kanaaf ammayyuu ofii keenya dhiibnee Kiristoosin namatti agarsiisuu dhaamsa kiyyadha. Tajaajiltoota yeroo ammaatiif jechuu barbaade sanan galatoomaa. Tole egaa baay'ee namatti tola daree wanta itti kaastee ispeeshaaliitii egaa waldaan kiristaanaa amma jirtu kuni tajaajilaa jechuun gaayyiitti tajaajilaa yeroo badeerra jira. Meemes kutaa keenya jalqabaa kana hin xumurraati gammeen yaadadhuma kutaa jalqabaa kanaani. Mee waldaa kiristaanaa egaa kaafne tajaajilaa kaafne ati sadhumaatiif tajaajilaa maal jettee ibsita maqaa qabaasi biratti moggaasuu dandeessee meemee tajaajilaan akkasii jettee waan itti moggaasuu qabda. Galatoomii waaqayyo si eebbisu. Nama hiikkaa maqaa tajaajilaa hin beekne nu rakkisa waldaa keessa. Dhugaan siin jedha wanti itti beeku. Hiikkaa ishii waan hin beekne namoonni baay'een seeftiidhaaf du'a. Seeftiidhaaf du'u. Tajaajilaa jechuun sangaa jechuudha. Sangaa jechuun maal? Sangaan ofiisaaf qotee ofiisaaf dadhabee isa isaan qotu sana immoo boqochiisa. Isa hojjetuuf sana boqochiisa. Ofiisaaf dhoqqee keessa bulee isa sanatti immoo ulfina godhaa jechuudha. Sirumti isaayyuu hiikkaan tajaajilaa kana of keessaa qaba. Gaduuf deebisuu hammana hin jedhamne of keessaa qaba. Amma meela dhaggeeffadhaa. Warreen tajaajiltootaa, warreen raajotaa, warreen waaqayyo abidda nuun buusa warri jettan dhaggeeffadhaa. Kottu gatii kanan kaffalta tanaan dhuguma waaqayyo waan guddaa siin hojjeta. Amma namoonni baay'een isaanii tajaajiltoonni bara kana baay'een isaanii birrii gaafatu tajaajilaaf akkan iddoo akkanaatidha. Asitti kottu itti riimoota hiriyaa bakka ta'an bakka garaagaraa irratti yoo waamu jalqaba birrii sii dhiyeessu. Ati garuu birrii kee fudhatteetta. Gatii waaqayyo irraa kan qabne beeki tajaajila.
Waaqayyo carraasii kennee interview kana tarii ilaalaa jirta ta'a. Isiniyyuu immoo namoota isin tuqan baay'ee ilaaluun barbaaddanu. Baay'ee isin jaallattanu kanuma keessan bichaa dubbachuu barbaaddu. Kanaaf waan tokkoon asumaan rikoomandi isin goona. Waan tokko wal sirreeffanna, wal jaalanne, gatii wal jaalannu. Boruu waldaa kiristaanaa waan nutti ulfaate. Tajaajilaa jechuun isa du'ee saba sanaaf jiraatu jechuudha. Isa gatii guddaa baasu jechuudha. Malee isa makiinaa tajaajiltoota bara kanaa akkoo hiyyeessi bira ga'uun ni ulfaata. Tajaajiltoota bara kanaa akkoo harka qabachuun ulfaata. Isin miti Yesuus isa bantii Waaqaa keessa gadi bu'eeyyuu hiyyeessonni wajjiniin taa'aa turan, wajjin nyaachaa turan, wajjiniin taa'anii barachaa turan, miilla isaa jala taa'aa turan. Kun maal ibsa? Gad of deebisuu amma nan jedhamne ibsa. Phexros immoo yeroo dubbatu ergaa isaa keessatti aangoo abbaa isaa wal isa qixxeessuu qabu dhiisee dhufe waa'ee keenyaaf jedha. Tajaajilaa jechuun isa gad of deebisedha. Isa makiinaa birrii miiliyoona meeqa qabatu miti. Isa birrii ramadaanan dhufaa jedhu miti. Tajaajilaa jechuun isa gatii baasee baadiyyaa lafa dhoksaa deeme isa dubbatu jechuudha. Tajaajilaa jechuun garbicha jechuudha. Garbichi immoo fedha mataa isaa hin qabu. Fedha isa qacaratee sana malee. Kanaaf isin garbicha saba Waaqayyoo taatanii jirtu. Saba Waaqayyoo laalaa. Saba Waaqayyootti yaabbattanii akka fardaa akka argitan hin godhinaa. Birrii saba Waaqayyoo, borsaa saba Waaqayyoo hin saaminaa hin hatinaa. Waaqayyo sin gaafata. Sabbata haadha hiyyeessaa meeqa saamtaniittu? Lubbuun meeqa jira jettanii otoo dhugaa baatan lubbuun meeqa du'eera hin beekna waan ta'eef. Kanaaf ammayyuu yeroo qabdu isin jirtu jirra of seetu garuu du'aa jiraadha isin. Kanaaf beeka ammayyuu dammaqaa. Hiikkaan keessan sirrii miti, hiikkaan maqaa keessaniif isin waliin laaltanu tajaajilaa of hin jedhamtu. Yoo dhuguma gatii baasu ta'e ammayyuu isin tajaajilaa sirriidha. Wanta nasumaan dubbadhu yeroo akkas jennee haasofnu tajaajiltoonni sirriin hin jiran jechuu miti. Jiru tajaajiltoonni Waaqayyo kaase. Jiru raajonni Waaqayyo kaase. Raajii jechuun naataan faan ikkoo masaraa mootummaa seenee Daawit bira dhaqee. Raajiin masaraa mootummaa seenee yuun sochoosa, hin naasisa. Hojii guddaa hojjeta raajii. Raajiin mandaree miti. Mandara keessa isa nyaatee raajuu miti. Raajiin inni Waaqayyo irraa fuudhe hin sodaatama. Ammayyuu waldaan kiristaanaa jaarsolii waldaa yoo dhaggeeffattu ta'e. Jiru raajonni raajota dhugaa fudhaa fayyadama. Jiru tajaajiltoonni tajaajiltoota dhugaa fudhaa fayyadama. Warreen dhugaadhaan tajaajilaa jirtan immoo silaa onuu waldaan konfiraansii nu waamuu diddeetti waan godhu dhabneerra jettanii sobdanii raajuun dhaqina. Jabaadhaatti fufaa. Isuma Waaqayyo isiniif kenne isuma kanatu gatii qaba isiniin jedha. Kanaaf gabaabumatti hiikaa tajaajiltoota bara kana akkatti hin xumuraa taa'ame. Egaan marii keenya keessatti waan bal'aa isaanii rakkoo waldaa keessa jiran baay'ee isaanii kaafneerra. Waldaan kiristaanaa rakkoo qabdi. Rakkoo qabdi jennee yoo wal gaafan eeyyee sirriidha rakkoo qabdi. Yeroo ishiin qilleensa irratti ol baatee luka lamaan dhaabbachuu dadhabdee fannifamtee jirtudha. Kanaaf furmaanni isaa maal ta'a kan jedhu hin dhabamu. Isa kanas immoo asuma kutaa lammaffaa irratti itti fuufnee kan walii wajjin itti fuufnu ta'a. Kutaa keenya jalqabaa kana kanaan goolamne kutaa lammaffaa irratti immoo furmaanni isaa maal ta'a kan jedhu waliin itti fuufnee ilaallaa. Waan nu dhaggeeffataniif nu wajjin waan turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Galatooma. Yaateksitu aboon kemerre yaateksitu jilbi kemerre yaateksitu kuleen